Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed aangaa'ota ol aanoo lama muudee jira dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu ayyaanni irreechaa bara 2025 onkoloolessa 4 fi onkoloolessa 5 kan kabajamu ta'uu abbootiin gadaa beeksisanii jiru. Kabajni ayyaana irreechaa bara kana sagantaalee garaagaraatiin kan dabalame jedhamee jira. Wanti adda isa taasisu kan jiru akka ta'e abbootiin gadaa beeksisanii jiru. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu Itoophiyaan liqii argachuun kana booda isiif rakkoodha jedhamee jira. Liqiin Itoophiyaa itti fufiinsa hin qabu jechuudhaan Itoophiyaaf akeekkachiifni kennamee jira. Kun immoo mootummaa Itoophiyaatiif yaaddoo hamaa ta'uulleen beekamee jira dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu naannoo Oromiyaatti barattoonni hedduun sababa manni barnootaa rakkoo nageenyaatiin hojiin ala ta'u gara mooraa waraanaatti jijjiiramu yookaan immoo barbadaa'uun hojii barnootaa kennuu dhaabuun barattoonni hedduun barnootaan ala ta'uun himamee jira dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun inni itti aanu mootummaa lixa Oromiyaatti jiraattota irraa hidhannoo hiikaa jiraachuun gabaafamee jira. Jiraattonni hidhannoo hiikamaa jiru kana daa'uu hin qabu jechuudha mormanii jiru. Nuti hidhannoo kan hidhanne naannoo biratti deemnee rakkoon uumuuf osoo hin taane of ittisuu fi ofiin baraaruuf kanaaf mootummaan nurraa hiikuu hin qabu jechuudhaan komii fi mormii dhiyeessanii jiru. Oduu olmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna isin kenna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan mirga sagaleen kuffisuu fayyadamuudhaan wixinee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhukaasni gaazatti akka dhaabbatu dhiyeesse kufaa taasiftee jirti. Dabalata isaa qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu ammeedha. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed aangaa'ota ol aanoo lamaaf muudama kennee jira. Tokkoffaa aadde Innaataa Mallasee sadarkaa ministeeratti hooggantuu tajaajila koominikeeshinii mootummaa taasisuudhaan lammaffaa obbo Iyyoob Takkaaleny hoogganaa baankii biyyoolessaa ta'uudhaan muudamee jira. Sadarkaa ministeeratti ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa ta'uudhaan tajaajilaa kan ture Laggasa Tulluu bakka kaafametti aadde Innaataa Mallasee ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa ta'uudhaan bakka bu'anii jiru. Ayyaanni irreechaa bara kana onkoloolessa 4 fi onkoloolessa 5 2025 yookaan immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 fi 25 kan kabajamu ta'uun ifoomee jira. Ayyaanni irreechaa bara kana kan hora Finfinnee onkoloolessa 4 fi kan hora Arsade onkoloolessa 5 2025 akka kabajamu gumiin abbootii gadaa beeksisanii jiru. Gumiin abbootii gadaa sirna kabaja ayyaana irreechaa bara 2025 ilaalchisee miidiyaalee fi ibsa kennanii jiru. Ayyaanni irreechaa bara kana sagantaalee garaagaraatiin dabalame kan kabajamu ta'ulleen ifoomee jira. Sagantaalee garaagaraatiin kan dabalamu ta'ee sagantaan adda isa taasisu bara kana sagantaa Miss Oromiyaa jedhu kabaja ayyaana irratti ni dhiyaata jedhamee jira. Irreechi ayyaana ulfoo uummanni Oromoo haala adda ta'een ayyaaneffatudha jedhanii jiru. Abbootiin gadaa lammiileen Oromoo biyya keessa fi biyya alaa kabaja ayyaana hora Finfinneetii fi kabaja ayyaana hora Bishooftuu irratti guyyaa kanaa olitti eerame kanarratti kan kabajamu ta'uu beekuudhaan irratti argamuu ni danda'ama jedhanii jiru. Oduun itti aanu naannoo Oromiyaatti barattoonni kuma hedduun lakkaa'aman sababa manneen barnootaa rakkoo nageenyaatiin miidhaan irra dhaqqabee fi hojii dhaabaniif barnootaan ala ta'uun ifoomee jira. Naannoo Oromiyaa godinaalee fi aanota hedduu rakkoon nageenyaa isaa mudatee turee fi mudatee jiru keessatti manneen barnootaa hedduu barbadaa'u yookaan immoo hojii dhaabuu irraa kan ka'e barattoonni lakkoofsa isaanii guddaa ta'e barnoota addaan kutuuf dirqamanii jiru jedhamee jira. Yookaan immoo barnootaan ala ta'uun ifoomee jira. Godinaalee Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaalee garagaraa fakkeenyaaf aanaa Adaa Bargaa akkasumas godina Wallagga Lixaa aanaalee garagaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu fi aanaa Yaayyaa Gullallee fi kan biroollee akkasumas kibba Oromiyaa godina Gujii fi godina Booranaa aanaalee garagaraa keessatti barattoonni sababa manneen barnootaa rakkoo nageenyaatiin manca'aniif yookaan immoo barbadaaniif yookaan immoo buufata waraanaa mootummaa ta'aniif hojiin baruu barsiisu
adda citee jira. Barattoonni gara mana barumsaa deemuuf carraa dhabanii jiru. Kanarraa kan ka'e barattoonni hedduun barnootaan ala ta'anii jiru jedhamee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti manneen barnootaa baay'een hojii barnootaa kennuu dhaaban jedhamee jira. Manneen barnootaa tajaajila barnootaa addaan kutan keessa mana barumsaa Adaadaa Soddolbee, mana barumsaa Gololee, mana barumsaa Dhakkuu Muttee, mana barumsaa Iluu Soddolbee, mana barumsaa Qoree Jeenoo, Ejersaa, Sapheeraa, mana barumsaa Odaa Daalotaa, mana barumsaa Olonkomii sadarkaa lammaffaa fi Qarqarreessaa sadarkaa lammaffaa fi kan biroollee yoo xiqqaate manneen barnoota 15 ol ta'anii hojii baruu barsiisuu erga dhaabanii bubbulanii jiran jechuudhaan jiraattonni yaada kennanii jiru. Lixa Shaggar qofatti manneen barnootaa 10 ol ta'an aanaa tokko keessatti kan hojii dhaaban yoo ta'u, aanaaleen biroo hoo meeqatu manneen barnootaa isaanii hojii dhaabe tilmaamuun nama hin dhibu. Walumaa galatti rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun barattoonni miliyoonaan lakkaa'aman carraa barnootaatiin ala ta'uun isaanii kan shakkii hin qabnedha. Jaarraa 21ffaa keessatti ilmi namaa carraa barnootaa dhabuu jechuun immoo hagam haga duubatti deebi'u akkasumas addunyaa tanarratti jaarraa ilmi namaa barnootaan jireenya ofii geggeessatu keessatti carraa barnootaa dhabuun rakkoo hamaaf kan ilmaan Oromoo saaxilu ta'uun ifa galaadha. Barnoonni hundaaf, carraan barnootaa hundaaf. Oduun itti aanu liqiin Itoophiyaa itti fufiinsa hin qabu jechuudhaan Itoophiyaaf akeekkachiisni kennamee jira. Madaalli waloo baankii addunyaa fi IMF haaraan bahe haala dinagdee Itoophiyaa irratti akeekkachiisa cimaa kan kenne yoo ta'u, liqiin alaa biyyattii itti fufiinsa hin qabu jechuudhaan labsuun mootummaa Itoophiyaa dhiphina liqaa keessa akka jiru mirkaneessee jira. Gabaasni qondaaltota ol aanoo dhaabbilee lameenitiin raggaasifame kun sababoota garaagaraa dhiyeessee jira. Tokkoffaa, Itoophiyaan al-ergii irraa mallaqa ga'aa kan hin arganne ta'uu. Kanarraa kan ka'e dinagdeen dadhabuu. Lammaffaa, liqiin baay'ee irra jiraachuu. Sadaffaa, biyyattiin ifatti dhiphina liqii keessa kan galte muddee bara 2023 yeroo sagantaa qabameefitti kaffaltii dhala yuuroo boondii kaffaluu dadhabuu ishiitiin yoo ta'u, kanarraa kan ka'e mootummaan dhiphina keessa galuu gabaasanii jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Aanaa Meettaa Walqixxee ganda Sandaafaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen kaan addunyaa kanarraa godaanse kaan immoo madoodhaan adabuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwatuu beeksisee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateenis miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisee jira. Humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan barnoota siyaasatii fi akkasumas barnoota loltummaa leenjisaa ture ga'umsaan leenjisee xumursiisuun eebbisee jira. Gara biraatiin immoo miseensonni waraana mootummaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu itti fufanii jiru. Miseensonni waraana mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa taasiseefii jira. Miseensonni waraana mootummaa kunneen simannaa isaaniif taasifametti gammaduu isaanillee haasaa taasisaniin ibsatanii jiru. Oduu keessoo jeneraalota fi ajajoota waraana mootummaa irraa nu geetten ajajoota fi jeneraalonni waraana PP gidduutti wal dhabdeen uumamuun dhagahamee jira. Jeneraalonni fi ajajoonni waraanaa hedduun lola kaabaa kallattiin kaa'ame fudhatuu kan didanii fi akkasumas fedhii kan hin qabne ta'uu beeksisanii jiru jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e shakkiin guddaan jeneraalota ol aanoo gidduutti uumamuunis dhagahamee jira. Shakkiin uumame kun akkaan wal dura isaan dhaabuun beekamee jira. Jeneraal Ababoo Taaddasaa Shaabiyaan firooma qaba, Shaabiyaaf nu basaasa jechuudhaan kan shakkan akka ta'e dhagahamee jira.
Shaabiyaan waan firoomuuf xalaa hojii gadi dhiisu yookaan immoo xalayaa soorama haa galfatu jechuudhaan yaadni dhiyaatee jira jedhamee jira. Gara biraatiin immoo Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa ajaja kamiyyuu Jeneraal Ababaw Taaddasaaf akka hin kennine qajeelfamni kennameefii jira jedhamee jira. Kanuma irratti hundaa'uun Jeneraal Ababaw Taaddasaa hojiirraa daangeffamuun isaa himamee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Mootummaan lixa Oromiyaatti hawaasa haleellaa humnoota finxaaleeyyii dura dhaabbatuudhaan guyyoota 3 darban kana ofirraa qolataa turan irraa hidhannoo isaanii hiikuun dhagahamee jira. Guyyoota 2 darban kana hidhattoonni finxaaleeyyii haleellaa uummata irratti raawwatuuf dhukaasa yeroo bananitti uummanni ofirraa qolatee ture. Uummata ba'ee hidhattoota haleellaa raawwatan qolate kana mootummaan bilxiginnaa meeshaa irraa hiikaa jira jechuudhaan jiraattonni komii dhiyeessanii jiru. Warroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Gobbuu Sayyotti mootummaan humna waraanaa guddaa raayyaa ittisa biyyaatii fi akkasumas humnoota waraana biroo bobbaasuudhaan jiraattota tibbana haleellaa humna finxaalessaa ofirraa qolataa turan humna guddaa kana itti bobbaasuudhaan hidhannoo isaanii irraa hiikaa jiru jedhanii jiru jiraattonni. Jiraataan tokko yaadanuu kenneen nuti qe'ee ambaatitti deemnee namoota irratti miidhaa geessaa hin jirru, haleellaa raawwataa hin jirru. Qaama deemee qe'ee kennatti dhufee nurratti haleellaa raawwataa jiru ofirraa qolatuudhaaf nuti of ittisuuf of baraaruudhaaf mootummaan nu eegi jennaan didee jira. Nageenya uummata kanaa eegi jennaan eeguu didee jira. Yeroodhaa gara yerootti haleellaan nurratti raawwatamee lubbuun namoota hedduu galaafatamanii jiru. Amma immoo yeroo uummanni ofirraa ittisutti maaliif ofirraa ittiftan waan jedhu waan fakkaatuun meeshaa uummanni humnoota finxaalessaa kana ofirraa ittisuun irraa hiikaa jiru jechuudhaan yaada isaa kennee jira. Mootummaan gocha meeshaa ofiin eeynu kana nurraa hiikame kana irra deebi'uu ilaaluudhaan meeshaan akka nurraan hiikamnee fi hiikames akka deebi'u akka taasisu ni gaafanna jedhee jira. Nutis gaafii keessan isiniif dabarsinee jirra. Oduu biyya alaatiin Koomishiniin Gamtaa Awurooppaa waliigaltee daldala Israa'el waliin qabu adda kutuuf yaada dhiyeessee jira. Koomishiniin Gamtaa Awurooppaa yaada daldala bilisaa Israa'el waliin ture adda kutuu fi ministeerota Israa'el lama irratti qoqqobbii kaa'uuf yaada dhiyeessee jira. Kunis tarkaanfiiwwan hariiroo Israa'el fi Gamtaa Awurooppaa irratti madaallii guddaan kan bakka bu'u ta'uun himamee jira. Pireezidaantiin Koomishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen guyyaa tokko dura jechuun fulbaana 17/2025 yaada kana mana marii Gamtaa Awurooppaatti erga dhiyeessanii booda taateewwan suukaneessuun guyyaa guyyatti Gaazatti raawwatamaa jiran dhaabbachuu qaba jedhee jira. Itti dabaluunis dhukaasa hatantamaan dhaabuu fi gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee Gaazatti dhaqqabuu qaba jedhee jira. Akkasumas booji'amtoonni Hamaas hin qabaman haal duree tokko malee gadi dhiifamuu qaban jedhee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame humnoonni Israa'el magaalaa Gaazaa irratti haleellaa lafoo erga jalqabanii guyyaa tokko booda yoo ta'u, akkasumas qorannoon gamtaan mootummoota gaggeesse Israa'el duguuggaa sanyiitiin yakkamaa ta'uu isii erga mirkaneesse boodadha. Gara biraatiin immoo Ameerikaan murtee UN Gaazaa keessatti nagaan akka bu'u gaafate yeroo 6ffaaf mormitee jirti. Ameerikaan aangoo sagaleen kuffisuu qabdu yookaan veetoo paawur jedhamu ishee fayyadamuudhaan wixinee murtii manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan Gaazaa keessatti dhukaasni hatantamaa haal duree tokko malee akka dhaabatu gaafatu yeroo 6ffaaf kuffiftee jirti. Wixineen murtii miseensota mana maree nageenyaa 15 qabu kun dararaan waraana Gaazaa yeroo dhumaatiif akka xumuramu, lammiileen Hamaasiin butaman akka hiikamanii fi daa'immanii fi haadholeen Gaazaa beela fi boombiidhaan waadamaa jiraniif furmaanni akka kennamu kan gaafatu ture. Wixinee kana miseensota 15 keessaa 14 deeggaruun sagalee kennanii jiru. Ameerikaan garuu aangoo sagaleen kuffisuutti gargaaramtee waraanni akka itti fufu deeggaruudhaan sagalee miseensota 14 kanas kuffiftee jirti. Waamichi kun kan dhiyaate yeroo 6ffaaf yoo ta'u, yeroo 6 aangoo isii sagaleen kuffisuutti fayyadamtee yeroo 6 kuffiftee jirti. Lollee akka itti fufu taasiftee jirti. Kuni ammoo yeroo itti Israa'el tarkaanfii waraana ishee Gaazatti cimsitee jirtuu fi lammiileen Filisxeem haala hammaataa keessatti jiraatan, akkasumas yeroo gargaarsi namoomaa UN magaalaa Gaazaa keessatti deeggarsi dhaqqabaa hin jirretti ta'uu ibsetti waraanni akka dhaabbatuuf sagalee kennuu diduun Ameerikaa adda taasisee jira jedhamee jira.
Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajjin ka ture ani Barisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.